Jirra jirtuu maatii keenya akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirra galata rabbii isin naguma keessanii fayyuu martanii nageenyi keenya akka jirtanitti isin akka qabu isiniin jechuu jaalanna. Egaa bal'atoo akka raadiyoo duraanitti maa olirra nattaa targaaggayii haasa'e warra naan jettanii ishii targaaggayii tan haasa'e akka raadiyootitti olirra bubbuuse akka miidiyaa ammaatti tan haasa'e na uffalchaa warri immoo ijjiijoon haasa'u jechuudha. Isiniif hin galle koomentii ani na barreessaa yaada keessa wanna barbaadan jechuudha. Ani maaliif seetan ijoolleeti yaa raffisee haadha ijoolleeti isaas saammachuufan dafee daqiiqaa isaan rafanitti jechuudha ishee. Inni akkanaaf egaa har'ammoo wal'axuu maal fidde jechuun keessaan oolu mana kana guyyaa 5 dura moo akkas gadiisee ture. Egaa obboleettiin keenya tokko jaalattee mana bitaddaa kana fitaddaa jettee manni garuu keessa malee alli xumuramee jira. Akkuma argitan kolooniin saabbatee jira waan hundumtuu hin jira maatiin itti keessa jira. Egaa manni kun xirreen isaa yookiin yaamicha miliyoona 2 yaamaa turanii amma obboleettii keenya itti kaloofnee jennaan miliyoona 1.8 gurguraa jedhanii garuu maatiin ishee egaa fageenyarra jiran ishiin immoo akkuma nama kamuu biyya arabaa jirti birrii maatirraa qabaa akkuma 9 maatirraa qabaa kaan immoo iyyuu asiin ergadhaa birrii waggaa tokko jala biraa qabaa jettee ishii jennee bakka waan hunda abbaa manichaa wajjin mari'achiisnee bakka ufanii rakkoon hin jiru garuu tokko tuqaa torba Shigimmaasha torbaaniin gurgurana fakkaate innis fagoon jiru bakka isaanumtee ufan jirani maatiin ishee egaa fagoorra waan ufaniif guyyuma tokko ufnee asuma bubbullee fixannee gallaa jedhaniiti nu bilbila ishii jennee bilbila keenya kenniteef ishii jennee egaa wajjin haasofnee waan hundaa finnee birrii kuma 900 biraa hin qaba maatii biraa nan bitadhaa sirriitti jaallate manni immoo akkuma isin jedhe lafa waldaati bootaan isaa bareeda tokko jechuudha. Mana bakka babbareeda jira naannoo sanii egaa jennaan ishii jennee egaa maatiin guyyaa dilbataa ufnaan dilbanni cufaadha waraqaa ragaa minaamina barreessuuf hin argamu cufaadha qedaamee kootta'ii jennee ishii nuun jedhanii egaa obboleettiin keenyas birrii irratti galfattee. Birrii biraa qabdus maatii irratti galcheen jira kennu jetteen irratti galfattee qedaamee eegdee kabal'atuun buna daffistee daabboo tolchitee nan keessummeessa si beektuu kana. Achii egaa obboleettiin keenyas gammaddee yoomina ergama waraqaan ragaa ittiin bitamee jedhu jettee egaa birrii kan gale maatii haa ta'u malee obboleessa ishiit irratti obboleessi ishii asaasa biyyi isaanii beekti obboleettiin keenya asaasa ufanii. Obboleessi kamaalaa godhure egaa magaalaa asaasaatitti inni mana maal fakkaatutti inni ijaarrate birri inuuf ani buna kasala gizee 10 walitti naqamee kasala obboleettii keenya amma kanuma kasalaatillee na ergite kisaara kan bunaa bunni koo malakaan birrii meeqanan bita seetan malakaan birrii 80 amma sumaan egaa balballi qiyyootte ufaniin jedhee fiigee bana qiyyootte ufaniin jedhee kaasuun ifatee deeme egaa amma ergasii yoo ageenyu. Egaa birriin obboleessa irratti galee obboleessi mana biraa fa'aa jedhee ittiin ijaarrate kan isaatti dabalee 900 ishee ittiin ijaarrate kaan liqii ture jira jedhanii galchi siibinnaa jedheeni kan harkaa qabdus kan waggaa tokko jalaa tan harkaa qabatte isas irratti galchitee birrii liqii irra jiru san ishii kaffalatee mana isaa keessa fa'aa jedhee jaartii fuudhee wajjin jiraataa jira jechuudha. Mee ilaala ajaa'iba ishiin garuu naa uummattee dhugaa ammas ufanii bilbila wallaanii irra hin jiranii ufanii abbaan hin beeku quban qabu kana birriin hin jira inni akkuma jiruutitti beeka ilmatu balleesse hin beeku abbaan. Ammas immoo nuti bilbiltii mo'an wallaanii irra ooltee hojii ishiitillee istee hojii dhugaa inni akkasitti obboleessa akkanaatillee ni jira. Nuti asitti abbaa manichaati bakka qobbaa jennee abbaa manichaatillee shursuraa oolee illee buna daffisee egaa nama eenyumaallee yoo ta'e ishiin musliima alleedha obboleettiin keenya nuti musliima kiristaana hin jennu kan dhufe hundaan keessummeessinu tokko laala naannoo keenya jira lafti waan ta'eef manni. Achii waan goranii kan wuliis bakka barbaadanitti isaaf wulii mana nyaataa yookiin mana mataatti malee isaafan. Innaa kana wanna akkanaatis hin jira obboleessa kiyyatee irratti ergattee inni mana ofiitiin ijaarrate daasbooraa akka alaa galte fuudhee jiranii waggaa 2 teessee galteen inni kinoo keessa utaalaa jira. Kunis hin jira of eegaa obboleettiin keenya maamiti homtuu sitti nagaaminii kun waanuma jiru
waanuma jiru waan ta'eef egaa akkasii hunduu keessanuu of eegaa waan kanarraa isiniin jechuu barbaade tani.